السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت فيا كيساني ورينا بنتي براس الشما هركفون جرتو بقى جراتني ربين قياتي هراتي نسينجاي هرا ودوغم مچيسا قيا هرا لمي لين إثيوبيا من إيدا سودا ربيا كيس جران موتمان إثيوبيا حال ميجيسي كربياتي deebisuudhaaf haala mijeessee jira jechuudhaan koominitiin Suudi Arabiyaa barreeffama garaagaraatiin ibsee jira. Kanaafuu oduu baay'ee namatti toluudha. Warri maatii koo ta'in maatii koo ta'a. Warri maatii koo taatan eertan immoo laayikii sheer gochuudhaan uummata bira ga'an isiniin jedha. Kanaafuu amma dhuma sagantaa kootiitti naa waliin turaan affeerraa kooti. Egaa waan baay'ee nama gammachiisu dhugaa rabbii lammiileen Itoophiyaa zamana boodaa kana gaafa duraallee namni akkuma beekamu garaagaraa uummanni sagalee ta'uudhaan kaduraa baay'ee sagalee ta'a ture. Zamana boodaa kana ammoo yeroo boodaa kana jechuudha kan booda kana hidhamanii namni sagalee ta'e dadhabee ofirraa dadhabee dhiisee jechuudha. Kanaafuu mootummaan haala mijeessuudhaan mootummaa Itoophiyaa hedduu galatoome jennaan rabbiin dhugaa godhu. Egaa akka jechuudhaan ibsee jechuudha oduu gammachiisaa lammiileen Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa mana hidhaa haala rakkisaa keessa yeroo dheeraaf turtan gara biyyaa galchuun guyyaa kibxataa akka eegalamu beekamee jira. Torbaniin balaliin xiyyaaraa yeroo 3 kan godhamu yoo ta'u guyyaa kibxataa Riyaadirraa yoo ta'u kamisaa fi dilbata yookaan qidaamee mana hidhaa Jiddaa Shumeezii irraa ta'a. Baga gammaddan lammiileen mana hidhaa jirtanii fi kan ala teessanii sagalee ta'aa fi turtan hundumti keessan baga gammaddanii galatoomaa isinuu baga gammaddanee walumaanuu lammiilee keenya rabbiin nagaan biyya jiraatti nuuf haa deebisu. Egaa akkanaati obboleewwan keenya wallaahi waan dhugaa baay'ee nama gammachiisu waan namatti toluudha. Ijoolleen mana hidhaatti waggaa tokkoof waggaa lamaaf kan rakkataa jirantu jiranii rabbiin nagaan biyya isaaniitti isaan haa deebisu isaaniin jenna gaa maal jenna. Viidiyoon koo kanuma viidiyoo baay'ee gabaabaadha. Kanumaan isiniin gahaadhaafan dhufe hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura. Warri maatii kiyya taatan laayik sheer gochuun dagatina. Sheeriin dagatinaa keessaafuu sheeriin dagatinaan isiniin jedha hedduu galatoomaa warri sheer gootanii warri daawwattanis warri laayik gootanis galatoomaa warri maatiin ta'in maatii ta'a akkasii nagaatti ama viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti.